ربي تولكننا كان مونا تريفتن أنقال اللي بيخي رب ما نسجيني دواي ما خدنا مواقع قاوة توكو نعمل سينا جيسا نانجي وهاي نمين دورا هدو آره سينا جيسا نانجي جنان ايقا بر وني يبودا سينا جيسا جنان أو عن المسيلة تاتي آيون تي يقورقسي شيخ حسين ورا أبيي بكندai nengkap dugar head dulan ya gani nana gutti sundan desu makan kiyau jawara Syekh Hussein bai tani dawa ya cu duga lubu rabbane ini amatane ini doa sodanne garu doa sodanne lubu ogumahat ipadanu nama keessa baatu jecha sabahana kaani keessa tendiif khalellen diifne amallen diif sagaltu namale desa no rabbina sin nagaye I believe ummata kana wajjin hariro dhuga qabna paltok rakasi gafa jollumma rakasi wallola wal rabsa wal falata dhuga wal himas geey wagala mana raw kana sufe wallola turremi wani simbar baddan jechuun hin dandan ture no yeroo sanit wani jeevin qaba ni be wagala man dabre kan wani wajjadde nabbe time was important yeroo sanitti osoon chwa je rakko dufa wana maso sodatin tokko tokko ni umama ture sambere dabre amma now wae maramarto hiyumma keessa maaltu nu galche slide san kare fusan me ozona bante bukaftra fakkata maalin je abi sirna bayre jaru ademuni gaagama siyasa fide political crisis fide political crisis in tuni demte wal waransa nu sensifte wal waransi kufadi dinagge fide wanni saden kun addamban politics security and economy are inseparable siyasate emaru bannan manage godu bannan kara qabsisu bannan lolatti senta lola sennan dinagge ta hanga sanu guddatte ni nyaata garful durale guddattu sinifi gabas biya Cote d'Ivoire jam takka ture Afrika keessa gaba bilisumma baaterra hanga early 1990s addunya irrattu biya saffisan guddata turte garu nama tokko tu angora ture gafa qaalichi sun gadi qajeelu dubbin saba jiddu dhooteti Cote d'Ivoire ra biyoota hiyyeeyyii keessa jirti jechuudha hanga feetee yoo guddate biitii takka dhimma siyaasaasi dhimma securitysi fi furuu baannaan diinagdeen guddatu jechuudha diinagdee guddisuu yoo barbaadde siyaasa guddisuun barbaachisa keessattuu biyya sabdaneessa ta'e keessatti biyya saboota adda addaa qabdu amantii adda addaa qabdu keessatti siyaasaa wal qixxeessuu baannaan abadan biyyi guddachuu hin danda'u. Khabiraa qaaloomsa jireenya maaltu uume kanuma uume qaaloomsa jireenya abiyyi uume maaliifi bara abiyyi rabbumaatutti haafeesse malee akka angootti dhufeen deeggarsa saba hundaa yeroo qabu sanitti paartii kamuu dorgomee mo'achuu danda'a ture bara sirna dimookiraasii ceesisuudhaaf bara mallas rakkateeti mallas wanni abbaa irree ta'eef fedheeti miti bara saba xiqqaa keessaa waan dhufuuf gara dimookiraasii yoo dhayne ni mo'amna jedhaniitti qabatan kana maaltu cinqee saba bal'aa kana keessaa dhufe ummata bal'aa kana keessaa dhufe oromoo qofaami kibbi guutuun kaabninis deggeruu ture bolole itti yaanne because he was not mature and he is not maturing you know gara hariiroon mootummaa fi waboo jidduu jirtu hariiroon mootummaa fi nama hunda jidduu jirtu hariiroo diinummaa fi hariiroo kasaaraadhaati hariiroon abiyyi ministeerota isaa hariiroo abiyyii fi marrootiin adda miti sodaatanii bogattaan malee hundi osoo hiree argate caakka seenan so kun waan hin beekuuf I can tell you details wanni jara affeeruuf maali ololaa miti mootummaa san keessa abbaan fedhe haa dhufu qabatamaan takkaan itti ragaa qabatamaa wajjin gabbaasanii nama jaartee moo kophaa fiida an kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku nama waggaa ol baafte
akka sheetaati shimbiraan nyaata. Arradhiisi kaleessa gaafa silaa kophaa fiigesan sanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara built that yaa waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhurraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyanarraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee niin qoradha niin leenjisa niin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoorraa ilaala akkan tana dubraa takkatti. Hoggaan biyya gane bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan hidhamu macaroo keessaa hin ol arge beek. Miilarraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jirra sammuu jaarree nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isinirraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru sanii yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimookiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba. Number 1 yoo kana butaates number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti qaba jechuudha. Sirna dimookiraasii keessatti sirni dimookiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimookiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jiran. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguudhaan immoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha. Namichi Oromoo salphisuu kan jettaniif ambar waggaa lamaan duraa qofaa waggaa afran duraatu haa balleessu. Nama dalaguu balleessa. Namni badiirraan baratu. Namni hin bilchaatu. Nama waggaan gorra bohaare'a. Mujaan kun Oromoo keessaa bahe. Akkasiin isin jechaa ture yeroo haa kenninuufi siree jalatti haa qabnu. Ummata usaa arraddaatiidhaa isaa oofa. Usaa waamee qobsine. San dhiisi lola biyya eega galchee boodaas. Okay harkumaa taate. Gargaarree irraa qaqqabnee waan hojjenne details gara fuuldura dubbii eega dabartee booda malee osoo deemtu barreessuun iccitii baasu taati. Lola godhamaa kaabaan godhamaa ture san akka bahuu diduudhaan itti hammaatetti itti sharafteewu itti sharafte. He's not maturing, he's getting worse. Waa'ee beekumsaa irratti tanaan isinii fixa. Beekuu dhabuu isaa qofa miti. Jibba beekumsaa qaba. Waggoota shanan kana keessatti waan godhaa inni ture keessa qabsoo waggaa 50 xureessuu xiqqeessuu galaasaan gaaf tokko osoo an argu mataa akka lafa qabate. Waggaa 40 maal gootanii jee waggaan inni godhu. Balgee cufaa irratti. Galaasaan hoggana best nu barbaanne ta'uu dhabuu danda'a. Leencoo ta'uu dhabuu danda'a. Daawud ta'uu dhabuu danda'a. Garuu isaanirraa magarree bar. Tuffiin inni qabsoo Oromootii qabu. Tuffiin inni jibbii inni qabsoo Oromootii qabu akka jaarmeetti akka mootummaatti gadi buute. Nu dhaga'uu didee bar. Warri wayyaanee nu dhaga'uu didee inni dhaga'uu didee balad deema. Biyya san keessatti Oromoo tuffachaa Oromoo xiqqeessan no one tolfatee hin jiraatu. Dhuga qabna haqa qabna bar. Kabiraa beekumsa. Waan amma isaan haasayan mucaan amma shimallis kunis isarraa dhaga'ee wayyaa bar beekumsaanis ni caalama shimallis. Nin beekaa I know both of them. Isaan jallisee malee nama waayis hojjechuu danda'u. I know him. I spent 6 months gaafa inni dura dhufe. Amma inni illee isarraa barateeti naqamtee dhaqee ummata lolli ama shandaaraa godhe jidduutti ummata hayyuun meeqa keessaa baatee hayyuun meeqa keessaa galaafatamte jidduu taa'eeti hayyootni Oromoo maaliin godhan? Oromoon bar jara kana asiin ga'uudhaaf kakkanaa kana bareedaa akkanaa kana guddaa akkanaa kana meeqaatu daaraa ta'e bar. The few we have 1980s keessatti
yeroo Oromoon waldaa qorannoo Oromoo dhaabdu Maamada Sanfaa jaalatafa xiqqaa tokko turan warra du'a qashibrii fi gammoojjii Somaaliitti irraa hafe nama xiqqaa tokkotu jaaree saniin knowledge production beekumsaan alatti beekumsi oomishamuudha qaba haqaaramuudha qaba raabsamuudha qaba uummatatti wanti beekumsa irratti hin ijaaramne amma dheengadda waa tokko bareedintu afaan Amaaraatiin Lee Kuan Yew wanni Singapore faarsan Singapore biyya sammuun ijaaramte beeka Cambridge barateeti tiimni inni fidate hunda top achievers China nama guddataa jirtu kun paartii seenuudhaaf qormaataan dabarta biyya guddatte tamiu yoo laaltan biyya tana amma biyya Neezerlaand tana sammuu ijaaree bar biyyi tun bishaan ni jirtiimi maal jaa I think Holland rabbi ijaaree Neezerlaand immoo Dutch ijaaree jani sammuudhaan ijaaran bishaan kana gidduutti jechuudha biyyi beekumsaan ijaarama beekumsa kam goota karaa bisii kana barnootaan gabbifatta yoo dhabde immoo nama beekuu dhaggeeffatta hin beekuu maaltu balleessa jeneraaloonni meeshaa jiran kun isa jira amma biraan ture tuffii inni jeneraalota kanaa qabu harka qabanii guddisan isa dura guyyaa tokko waraana tokko ganeen beeku guyyaa tokko saglii tokko ganeen beeku tuffiin inni jara kanaa qabu qondaalota biduu amma durii kana haga feene ajibbinu muuxannoodha qaban tokko ofitti hin dhiyeessu girmaa laafaa isa bira jiru tokko malee isaa hun dhaga'u nan Oromo and Ethiopia deserves better crisis akkanaa dhiisi biitummaa wal qixxaateewu beekumsa tuffachaa beekumsa dheeffaa ijaaramuu hin danda'u jechuudha kana wanni hin jedhu maali isa xiqqeessu maaliif miti I used to tell him this in person amma garuu dhaamsi dhumaa asirratti immoo an du'eetiin bada malee aarsaan uummanni kun amma 50 godhe biiti carraa meeqa qabdu hiree meeqa qabdu saban maraatummaa nama tokkootiin hin diigamtu jechuudha uummanni keenyas hin salphatu kaleessa bar abaawoon nu dhalche ni atattanii gaafan abaawoo irratti abaawoo qeeqee barreesse abbaan kiyya abaawoodhaan akaakoon kiyya lola sooraa keessa ture jaarmana dhalche keessa guddadhe kaniin qeeqee nop abaawoon qaraqaramee jira kana bira dabarree sochii bira uumuu qabna gaafin jee maaliif jibbarraa miti sababa qabsoon Oromoo laamshoftee hamileen Oromoo waan cabeef gara fuuldura deemuu qabna ammas taanan qeeniyan mootummaa irratti gurbaa kana irratti illee kaasuu waan biraati miti sababa isaa kana caalaa biitii laaffatuun qabdu wanni ani isin gorsu sabaan walitti hin bu'ina ammoo inni isaan barbaadan kalee biyya Oromoon biyya diiguu deemti jedhaniiti Amaara wajjin nuuf Tigiree cafaqan arrammoo aangoo isin irraa fudhatu deeman jedhaniiti Oromoo keessa seenanii aangoon fudhatamtu hin jirtu biitiin hin jirtu gaafa inni kuteetti gaafa inni turetti kanaaf Amaara wal garaagarummaa guddaa qabna wal falmii guddaa qabna falmiin kun itti fufa gadoos walirraa qabna garuu rabbi wal bira nu uume rabbi wal keessa nu uume akka biyya tokkotti ta'uu baatu akka ollaatti waliin buluun dirqama jibbaan keessattuu aangoo qabatanii Oromoon bikka gaafa barbaadan Oromoo wajji dhayan gaafa barbaadan immoo Orma jalaa itti dhokatan ta'uu hin dandeessu isinillee kana yeeyyaminaan jaa galatooma ulfaadha